waaqayyo baanii bakkeetti hafuus na oolchu. Hordoftoota koo har'a waaqa isinitti namantaniin isiniin qaba. Adaraa keessan waaqatti amantan sodaadhaati. Viidiyoo kana koppii liink sheer riipoost diwuutti godhaati. Nu gargaaraa isinii nan jedha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota koo obboleettiin keenya isin asirratti argitan kun Buzunash Abajjee Ejjetaa jedhamti. Bakki dhaloota ishee godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbusayyooti. Akkuma koo akka keessan hojjedheen of jijjiira jettee gara biyya Joordaan deemte. Biyya Joordaan deemtes waggaa 3 hojjettee waggaa 3 booddee immoo kanaan ofis jijjiiree maatii koo jijjiiruu hin danda'u jettee gara Dubaayitti darbitee jechuudha. Gara Itoophiyaatti otoo hin galiin achumarraan gara Dubaayitti darbite. Gara Dubaayitti darbitee booddee akkuma sinuu beektan eerpoortii Dubaayii keessatti waayifaan konneektiin ta'a. Sana booddee maatiif bilbiltee kunoo Dubaayii ga'eera. Dubaayii ga'ee immoo daalalaa dhufee na fuudhu eeggachaan jira jettee maatii wajjin haasoftee jechuudha. Maatii wajjin erga gaafa sana akkas jettee haasofteetii guyyaa tokko maatiidhaan lubbuudhaan hin jira nan du'ee hojii akkasiin hojjechaa jira maatii akkasii bira hin jira jettee nagaa maatiiyyuu gaafattee hin beektu. Maatiin lubbuudhaan jiruu fi hin jirtuu ishee hin beekan hammarraatti jechuudha. Kan isin dhibu mucaan kun erga Dubaayitti darbeera jettee maatiif bilbilteetii waggaa 3 lakkoofsiseetti. Maatiin garuu hin duuteef hin jirtii mucaa keenyaa hin beeknu. Ofii keenyaas immoo jirraatti hin jirru du'aatti hin jirru. Mucaan keenya maal taate jennee sammuun nu darbuuf jira. Adaraa keessan nu gargaaraati nu barbaada mucaa keenya lafa isheen jirtu nu baasaa. Yoo lubbuudhaan jiraatte jiran nuunaa jettu. Yoo hin duute ta'e immoo hin duute nuun jedhaa jechaa jiru waan ta'eefi adaraa keessan warri Dubaayii jirtan adaraa keessan waaqatti amantan sodaadhaati. Koppii liinkii sheer riipoosti godhaa. Suuraa mucaa kanaa bilbila keessan keessatti qabadhaati. Eerpoortii garaagaraa gaafa deemtan akkasuma immoo ejensii garaagaraa dhimma dhuunfaa keessaniif gaafa deemtan ejensiiwwan garaagaraa gaafadhaati. Mucaan kun nuuf barbaadamtu. Yoo hin duute ta'e hin duute nuunaa jedhan. Yoo jirti ta'e immoo jirti nuunaa jedhanii jechaa jiru. Maatiin bo'aa jiru. Haati bo'aa jirti waan ta'eef warri miira haadhatti dhaga'amu beektan adaraa keessan viidiyoo kana. Dhugaa waaqayyoo waan baay'ee nama gaddisiisu. Obboleettiin keenya asirratti suuraa irratti agartanii kan obboleettiin keenya sagalee taateef kuni mucayyoon kuni erga akkuma seetii biyya Joordoon deemte. Dursitee jechuudha biyya Joordoon deemte. Biyya Joordoon irraa immoo gara Dubaayii dabarte. Erga gara Dubaayii dabartee guyyaa darbitu sanii mucayyoon kuni maatii isheetii bilbiltee Dubaayii gahee dallaaran eeggachaa jira jettee bilbilteef. Ergasii mucayyoon kun as buuteen ishii hin dhabame jechuudha. Erga achi galteeyyuu waggaa 3 guutte. Lala erguma Dubaayii seentellee ammas waggaa 3 guutteerti. Waggaa 3 kana keessatti maatii isheetiin jiras hin jenne du'es hin jenne wanni tokko hin dhageenye. Maatiin guyyaa hundaa har'a boru osoo jedhan obsanii haga kana eegan. Kazaa obboleewwan kooka maatii fi haati akka taatu hin beektan. Kazaa obboleettii kanaa haati fi abbaan ishee maaloo nu barbaadaayii. Keessattuu ijoolleen Dubaayii jirtanii maaloo nu barbaadaa yoo duutes yoo jiraattes jiraashii barbaannaa yoo duutes du'aashii barbaannaa jedhu. Waaqayyo immoo fayyaa bahanii du'aa galuu waaqayyo nu haa oolchu. Dhugaa waaqayyo jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisu. Obboleettiin keenya biyya ormaa keessatti wanta isheen taateen beeku. Obboleettiin amma riiqaardii ishii gochaa jirtu yookiin sagalee ishii qabdee fi isheetiin ibsaa jirtu kun jechuudha. Sagalee ta'aafii jirtu tuni maatii isheetu itti himate jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aafii jirti maaloo nu barbaadaa jedhu. Adaraa keessan kaa obboloota koo viidiyoo kana sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan akka nama hunda bira gahee obboleettiin keenya kun argamtee kara biyya ishee galtuu jechuudha. Maaliif yoo duutes yoo jiraattes namni gaafa maatii ofii akka ta'uun beektanii yoo du'anis du'anii reeffa isaa argatanii maatiin ofii yoo awwaalatan hanga tokko obsa godhatu jechuudha. Yookiin immoo hedduu laphee isaanii rarra'amaa jechuudha. Akka keessattuu haati nama dhaltee akka taatuun beektan waan ta'eef. Kanaaf obboloowwan koo yeroo kamiyyuu yeroo gizee biyya biraatis deemtan ta'e yookiin immoo yoo kan isinitti illee tolu ta'e adaraa keessan maatii keessanii bilbiluu hin dhiisina. Haguma fe'e illee yoo cannaqamte yeroo tokko ji'a keessatti yeroo tokko dubbisi yookiin immoo maa waggaatti gizee takkaa 2 yoo dubbisteeyyuu dhugaa hagana hin cannaqaman jechuudha. Waggaa 3 jechuun immoo cinqii guddaadha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo isiniin jedha. Obboloota koo adaraa keessan viidiyoo kana sheerii gochuudhaaniin mucayyoo kana akka argamtu taasisaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waaqayyoon immoo mucayyoo kana waaqayyo ishee haa barbaadu isiniin jechuu jaaladha.